Iyyaafannoo hatattamaa. Namni suuraa isaa asirratti argamu lammii Itoophiyaa kan ta'e guyyaa 16 baatii 10 bara 2024 biyya magaalaa Sa'aadaa naannawaa mana yaalaa Al-Salaam jedhamu duratti kan lubbuun irraa baatee argame waan ta'eef lammii Itoophiyaa ta'uu isaa malee eenyummaa isaa waan hin beekaminiif tarii namni isaa kana beekan yoo jiraate akka maatii isaa biraan geessan kabajaan isin gaafanna. Yeroo ammaa reeffi isaa mana yaalaa Aljumuurii kan magaalaa Sa'aadatti argamu keessa jira. Galatooma. Dhumarratti isa du'ee Rabbi rahmata haa godhu. Biyya irratti haa salphisu jecha. Like, share, subscribe godhuudhaan walii daddabarsa.